Haashamaa akkam jirtu kabajamoo daawwattoota Sagalee Miidiyaa Neetwork oduu isaa kana qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Oduu isaa kana waliin ana Beenyaa Gammadaati. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo Wallagga Bahaatti injifannoo guddaa galmeessee jira. Roguturu Wallagga tajjechaan uummata nagaraa raawwachuu itti fufee jira. Kanaaf kanneen jedhan oduulee hedduu of harkaa qabna. Hanga maayii qophii keenyaatti nu waliin tura. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo Lixa Oromiyaa godina Wallagga Bahaa aanaa Saasiggaa keessatti diina irratti tarkaanfii fudhachuu beeksise. Haaluma kanaan waraanni bilisummaa Oromoo Lixa Oromiyaa godina Wallagga Bahaa aanaa Saasiggaa ganda Baloo Bareedaa keessatti lola hidhattoota murna bilxiginnaa waliin muddee 5 bara 2023 taasisaa ooleen injifannoo guddaan goolabuu maddeen keenya waraanaa Sagalee Miidiyaa Neetworkitti banii jiran. Lola kanaanis humna diinaa irraa 80 battalatti yeroo gaggeessu 43 maduu dandammiin qabneen adabee jira. Kana malee 7 ammoo harkaan qabu maddeen keenya dabalataan nuuf himanii jiran. Gama meeshaatiin qawwee AKM Kilaashinkoovii 64 rasaasa AKM 4,000 ol dabalate hidhannoo waraanaa hedduu irraa hiikuun mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof galii godhee jira. Humni dabalataa baraaruudhaaf magaalaa Naqamtee irraa dhufes haleelamee ofirra deebi'uu maddeen keenya dabalataan nuuf himanii jiran. Muddee 7 bara 2023 guyyaa kaleessaa godina Horroo Guduruu Wallagga aanaa Jaardagaa Jaartee ganda Dargee Kootichaa iddoo addaa Caatoo jedhamutti finxaaleeyyiin Amaaraa nama maqaan ishee Aadde Kumashii Dhugaasaa jedhamtu irratti ajjeechaa raawwatanii jiraachuu maddeen keenya Sagalee Miidiyaa Neetworkitti himan. Aadde Kumashiin dubartii tattaafattu hojii qonnaa naannicha keessatti hojjechuun of jiraachiftu yoo ta'u guyyaa kaleessaa muddee 7 bara 2023 buna funaannachuuf ilma ishee Kennaa jedhamuuf nama maqaan isaa Warqinaa jedhamu waliin gara bosona Caatootti deemaa osoo jiranii finxaaleeyyiin Amaaraa dubartii kanarratti ajjeechaa raawwachuun ilma ishee Kennaa jedhamuuf nama maqaan isaa Warqinaa jedhamu kan waliin turan ammoo jiraan lubbuun fuudhanii achi buutee dhabamsiisuu isaanii jiraattonni irraa odeeffannee Sagalee Miidiyaa Neetworkitti himanii jiran. Finxaaleeyyiin Amaaraa yeroo garagaraatti godina Horroo Guduruu Wallagga Bahaa keessatti uummata nagaa irratti ajjeechaa qeerraa buqqisuuf qabeenya uummataa saamaa akka turan kanaan dura irra deddeebiin isiniif gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Oromiyaa keessa jiru akkatti hubatan gaafachuun eegalee. Bakka baay'ee waraanni jira. Waraana keessa maaltu jiraachuu akka danda'u immoo namoonni beeka jechuudha. Namni nagaa bahee galuu hin danda'u mirga wanni jedhan hin jiru. Ammoo gamaa gamanaa wal ajjeesus obboleeyyanuma. Obboleeyyan kaleessa wajjin qabsoo godhee jijjiirama fidee torra immoo wal ajjeesu jira. Uummanni keenya waggaa 5 du'aa ture haga meeqa akka du'e lakkoofsaan meeqa akka du'e illee lakkoofnee harkaan qabnu jechuudha. Oromiyaa keessatti waan bara kamuu ta'ee hin beeknetu amma ta'uu jira jechuudha. Akka bakka bu'aa uummataa tokkotti baay'ee nama dhukkubsa. Madaan isaa baay'ee gaffagoodha. Mariin mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Tanzaaniyaatti marsaa jalqabaallee marsaa lammaffaallee tureera. Maaliif hin hirmaanne ministeera nagaa ni ilaallatu ture dhimmi kun? Dhimma nageenyaa seerri nuuf kenne labsiin lakkoofsi 1263 muraa 2014 dhimmi nageenyaa himaammanni isaa maal isaa nu laallata jechuudha. Haa ta'u immoo namni hirmaate ministeera haqaati. Ministeera haqaa mariin nageenyaa hin laallata ka jedhu hin qabu. Maal jennaan yoo amma abbaan tokko waan irratti waliigale kana boru dide namni silaa dubbii kana seeraan laalu ministeeruma haqaati. Ofii dhattee marii nagaa gootee teechee deebitee immoo boru akkamitti ija seeratiin abbaa balleessee himachuu dandeenya. Hirmaannaa kana silaa nutu dhaquu qaba. Ministeera nageenyaatti nuyi ka Piriitooriyaa hin dhaqne
kan daree salaamis hin dhannee quba hin qabnu hin dhageenye kana eenyutu godhaa maaliif akka godhu hin beeknu jechuudha. Kun sirriidhas jennee immoo naman. Mariin kun marsaa lama taa'amee marsaa lamaanuu bu'aa hagas mara waliigaltee irra ga'ame hin jiru. Mariin kun akka waliigaltee irra hin geenyee fi maaltu sababa ta'e jettu isin rakkoon isaa maali jettanii ibsitu? Dubbiin kun bakka hin taane nun baasuu karaa nagaa fixannuu jedhamee erga daandiin jalqabame booda akka wanni kun gufatu ka godhe mootummaa dheeree namana jechuudha. Mootummaan keessa jiru kan. Sababni isaa immoo sababa lama. Tokkoffaa mootummaan an keessa jiru kun ani mataan kiyya jaallan keenya ka biraa wajjin rakkoo keessa irraa teenyee mari'annee furmaata goona jedhee anuu namni wajjin jiru irra deddeebiin kadhannaan mariidhaaf banaa miti manni. Marii qajeeltoo irratti hundaa'e waan rakkoo hiiku ka dhugaa irratti hundaa'e waan akkanaa kana gochuun hin barbaadamu. Nama waliin dhahanii gogowwomsaniituma darbuutu barbaadama. Tokko amala kana qabu mootummaan kiyya kun. Tole. Lammaffaa immoo namichi amma marroo waraana gaara jiru warra waboo hoogganu kuni qilleensa mootummaan to'atu keessatti bakka dubbiin kun haa dhumu yoo mootummaan illee na dhaye haa du'u jedhee riiskii fudhatetti gaara keessaa bahee xayyaaraan Taanzaaniyaa deema. Kuni kutannoo agarsiisa natti. Tole. Haa ta'u garuu bariituu mariin Taanzaaniyaatti eegalame jedhamee garana ololatu oofamuu eegale jechuudha. Shanee balleessinee jirraa, absaa jirraa haa jedhu ololli ni eegale. Ololli eegaluu qofa odoo hin ta'in waraanni bakka jiru hunda waan dur hin jirretu ganaa deebi'ee waraana waggaa shanitti hin dhumin yeroo marii san keessatti fixuudhaaf dhamaatiin godhame jechuudha. Kuni gama tokkoon. Kana yoo laalu ani mootummaan dubbichi akka mariidhaan dhumu waan barbaade natti hin fakkaatu. Walajjecha obboleeyyanii ka duraan ta'eefis ka ergasii as ta'aa jiruufis wanni natti akeeku numa bira rakkoon jiraa jedhee namana jechuudha. Akka qaama biyya bulchaa jirutti isin badii kana keessa hagam qulqulluudha akka hooggansa olaanaa biyya kanaa taatanitti. Rakkoo ga'e kanaaf anillee irraa qulqulluudha. Homaa gaxurii keessatu ani keessa hin jiru jechuun danda'u. Haa ta'u immoo wal keessattis mari'annee paartii mormituu Oromoo wajjinis mari'annee sabaaf sablammii wajjinuu akkaataa biyya kana itti geggeessinu irratti jenni hulii mari'annee karaa yoo qabachuu baannee hin kufnaa qabsoon uummataa bilaasha ta'aa biyyiin badaa jaranaa mari'annuu jecha keessatti bara 2011 irraa qabee lallabaan ture. Kana namni miseensa koree giddu galeessaa ODP ta'e hunduu beeka. Rakkoon kun akka hiikkatuuf waan humni kee danda'ee bakka hin danda'etti gochaan ture jechuudha. Gaaffii kana kanan isin gaafadhee tarii haalota Oromiyaa keessatti deemu haala siyaasaa jiru irratti karaa miidiyaa hawaasummaa keessanii hin barreessitanii mootummuma yookaan paartiidhuma keessa jirtan kana hin qeeqxanii tarii obbo Taayyeen gaafatama seenaa jalaa obbaasuuf of bilisa baasuudhaaf barreessu namooti jedhan waan jiraniif isin gaafadhe. Of bilisa baasuuf wanni jedhu bishaan hin fuudhu. Ani kaleessa waggaa 10 hidhaa ture. Anamma bakka biyyi badetti bakka uummanni badetti bilisummaan kophaa hin qabaadhu eessa jira bilisa baasuuf hin jedhu. Kan biraa egaa mariin kun fashalaa'ee booda tarii mootummaan ibsa baasee ture keessumattuu mootummaan naannoo Oromiyaa waraana marii dide kanaa fi humnaan dadhabsiisnee dirqamsiisnee gara mariititti deebisnaa ka jedhu waraanaan rakkoo kana gara furuutti kan akeeku wayii ibsa bahee ture tarii rakkoon kun ammallee mootummaan waraanaan furuudhaaf yaada waan qabu kan akeeku furmaatii dhufuu danda'a gama waraanaatiin. Gama waraanaan ittiin furmaanni hin jiru. Akki keessa deemnee itti dhufnillee furmaanni waraanaan hin dhufa ka jedhu han akeeku miti. Waraanni amma bakka kana ga'e kuni gaafa duraa qeellam wallaggaa aanaa tokko moo lamarra ture. Gaafa dura. Tole. Gaafa sirraa inuma waraanni kuni dubbii kana hin hiikne jechuudha. Amma immoo babal'atee godinni waraanni kun keessa hin jirre almost hin jiru.
amma sululta jira jechuudha as dhiyoo. Angidaamitti waraanneen ittisin bakka kanarraa waraannee ittisnaa jedhamee wanni yaadamu baay'ee noofu. Garanarraayis obboleeyyantu du'aa, gara sirraanis obboleeyyantu du'aa jedduutti uummata dararamaa wal mo'achuun dhibuu danda'a. Uummanni keenya boqotu bara baay'ee rakkatee, bara baay'ee gatii kaffalee bakka isa gayaa waraanaan dubbiin odoo ka dhumuuti silaa qaata dhumaan dhumne ammoo seenaan Itoophiyaatis kan agarsiisaa silaa waraanni naga buusee Itoophiyaa caalaa wal waraansa waliinii keessa ka ture biyyi kamuun jiru garuu immoo ammas nagaan qabnu. Nagaatu dubbii fixa malee waraanni dubbiin fixuu nagaan fiduu kanaafuu araara barbaachisaa ka jedhu ejjennoon kiyya. Gaaffii fi deebii addatti